adabbii tokkoffaa bishaannaan jette san guutuu dhugi. Adabbii lammaffaa soogidda maankaa guutuu afaanitti qabadhu waan duraan na goote kunoo sirraa kaffalachuun nuti. Adabbii sadaffaa dukkana keessa baanachi keessaa as baasu arginaa nu taatu fira qabnaa galata rabbi. Bishaan dhugaa. Agaafi. La guutuu baniiti fixeen guutuu baniiti dhugi fixi. Aga hunda jalamo. La haaraa dhugiyyuu malee kun hedduudha bar. Wakii wajji deemuun na barga baasee bashannansiisuu garaayyoo na guddate namni sitti kolfaa jaarsi haadha seenaa borcii baasee biraam jira. Kolfu rakkoon qabu maal ganaa maallatti kolfannu kaleessa madeen gadda wal foone moo ganaa wal fuchuuf kaarraan. Kolfannus dhiisanus. Seeftii keessa gaarii nama gannan godhini. Nama gannan godhini dhiisi seeftii keessa fuu gaarii miti hiriyyoonni kee qubasitti qaban. Jaarti si abtaamiidha jedhani ante garaa guddifadhu deemi. Haftaaminat bahorna እንደምንለካው ኤጋ ሃይ ነምቦርጪ ቀቡ ድርቢ የታፍታሚ ሴና በር ነው እልልጃ ባከተ ዱካን እልል ጉራጃ በለሽ ከዱካና ፉዳየ ሻንጉ እንዴ ቁላታ ስላ ቢስሚላህ ባሴና ቁላ ጅራኮት እልል ጉራጃ አባቦ ከደናከና Ara illee kuraja na kenna biri samalee namoota dukkana keessa sanu akkasiisan hin mul'atu isin fuulun malee taatu mul'atareef fayini asli kuma bichi jannaan achuma jijjiiradhee barfuula fuulun malee taatu mul'ate kuno ija malee amuna mul'atu ara maaluma kiyya taya balleessinuu naan guunne laalaan balleessinu laallatu nuti ifa dabalanna habiibi maal goonaan inde hayye Abdi konafi follow na wala konafi kuma so da ko galchi tam mon galchi ne ma family in ara yo sin galchi konafi kuma furta mi to kona galcha ni jenne da ko sagali kana jijira alhamdulillah Abdi o me galchi da yalla family ila topira kayiru kona gattu qatinin Abdi follow gora konafi follow gora 5 times no awonenya ga 5 times no guys. Ila shani bayadam. Kambicha mulata. Kambicha mulata wallah. Guys 5 times no. Mama bridge tuta patari isila. Makina tare majlis wallahi. Abdi lama na berajira. Amma ganga kam bakka Habibi Abdi thanks so much galatoma ulfada mal taadare family kena tokkochi manatti namne hundi isaa dhufe lolaa jira akkam taatama qabri tamtu sifu asli dukkana keessa baasnaan jedhan seetani inshallah dukkanuma keessan ta'a ture bar qabsoon baana nuti dukkana keessa in kana nuti hordoftoota kelle habibti isin amma nam dhibba torban teessanii koo magaluu dadhabuun keessan kun maaltu isinitti dhaga'ama hayi taabtaabin gootanu sila gammachuu itti dhaga'ama nagaa dhabar gammachuu itti dhaga'ame bar yalla family kuma torba dhibba shan galcha keessa baasee galatoma nama shantama tokko isaa baafataa jirani kunoo kuma torba dhibba shan galcha Abdi kunaaf hin follow godha family yalla dhaga'aa akka waan namni isin jedhu please yeroo tokko Aroora moodiisaa namni kuma dhibba torba kun Abdi follow na godha kunaaf hin follow godha sadafar enu jira amin wallahi ummanni kun ante cakkaanyiidha nam dhibba torbaan astaanii taabtaabiin kan koo kuma galuun dadhabe inshallah angalu borun gartu giloobiin dhufe garuu maaltu naa kenne sina mo'achiisare rabbiin kadhuka firan qabdu feete asille fitti daballe abaaboon kennina warri duraan kennan turre miqqenyummaa abaaboon kennina please money god anchi ni wala kuma kae doktor
ba'uusanii bar ol kaatee gammaduu heddi dura. Kaya dabbe fudhu. Kaya lafa. Galatooma alfaadhaa wallaa akka keessaniif sila wayi beekkataniitu magloobal darban. Giloobii eessaa fuutan? Wallaahi sukkaarinatti ka'ee kan gubadhe moo. Beeltoo firiidha tokko duwwaadha. Warri koomentii kun tamee shira akkanaa dhiisi dagachiifnee adabuuf turre. Ay utuu akkana ta'utti barree tokkoof tokko haa ta'u jenne silaa jira hafte wallaahi. Isiin aggaaroo taatu sadii qabee maal tokkollee asii abaabunaa kennaa biyya taa'e. Abdishaa maan fuudhin amma addaati. Amma immoona taappi godha ishee taappi godha immoona. Firri kan koo tokko biyya keessaa abaabonaa kennaa rawaannaa kennu dhabeeti. Abdishaa aggaaroo lafa wayiin ufuun jedhimne. Maal nuti hin qabna? Kamisa buna nagayaa dhuguu fedha kanaaf achi qaabbaxanaan jedha tamaaf jala taa'e. Kamisni dhufu mungkin mana isaa ta'uun malaa bar. Hin dhaabna bunni rakkoon hin jiru. Koppiliinkii maan godhina? Amma yoo amma Simoon indoom adabbii tamee si adabnaan. Ililli anaa kennaa jiraati kennaa jiru dhiisi galatan dhabini. Ay waan fedhe siifaa kennu rakkoon qabu bicha Simoonan adabbii. Habibi eenyaaga እንደዚህ ነው እኔ ኩራን ጃርቲ ብለን ነንገትን ቦደ ጃርቲን ነዲፍቱ ቆባት እንዴ ጃርቲ ብረት ነው ጉድ ፈላኮ ካፋና ማሪፋው እንዳናከኑ ጅራ ኩኑ አና በራኔ አከ ኢትዮጵያ ትፈመሰራ والله معرفة كونه هم كان هكذا معرفة تدفر كونه ركن نيفر إلو يتنيا إلو نوي توك إلو توكو جرا إلو يوكنا ليج أنا كنا توك يا ربي هفتامي نو شرشة هفتام إلو بيست نمواتم نسلا تلبسني موتينيو ما فاني بنني تبر آيس كريم ما كنا ناكلنا بقى كبنا Thank you so much. Ka'aka Rabbi isinitti erge. Maali sila adabbiin? Adabbii tokkoffaa bishaan fiddeen miidhanarraa dhiixaa beektii dadhabe. Sarraatanya manaan qabu jaartii bira dabaladha jennaan diddee bishaan fidi kootu miidhanarraa dhiqqe. Tokkoffaa. Ayyee. Lammaffaa reefin sirbu jettee minaa sirbita sirba sittiinaa ka reefisa. Burtukaanii miti adaadaa. Sadaffaa. Eeshi. Tooqi garee jettesan amma nyaattee nagarsiifta. Inshallah numan sirbine soo gidduma sana nyaadha malee. Nyaadhu. Yoo kananna dhukkubee Dantaa keeti. Ansanuu kakadheera ilmoon kiyya jaartiin kiyya firri kiyya yoo dhukkubsate Oromoon gargaarsan gaafa dantaa keeti dhukkubsatullee waan hakimaan si geessullee. Ani maan na galche maalaan ani maa Oromoo maan itti kadhoo himisiin jedhee yoo na dhukkubee on jedhee bara of eeggannoo dhumaafi. Dantaa keeti yoo dhukkubi. Na ilaallata. Maa sirbuu qabdalee fayyaa keeti. Haraama kaa sirbuun rakkoon sanii bara. Hayyee sooqidha jaadhu ka halaala. Sambar watii fi wamoomaa fi bunaan faa dhugaa jedhame malee afaanitti qabadhaan jedhamne. Hayyee koo jaanannu Allahu akbar kabiir. Laa ilaa. Doktor gaggabuun amma kaa. Wadailu sibbeti na keessatti qorrisiifte si keessatti hin qorre si keessatti haa qorru jedhu ani. Wallahi galatoon bulfa. Wayyo. La ilaha illallah. Adabbii tokkoffaa. Adabbii tokkoffaa. Tokko bar. La dhiisi kun dhiisi adabamuu qabda. Adabbii tokkoffaa utuu yeroon o'aa kun hin dhumin jaartii bareedduu wayii barbaaddee fi iluudhaa asitti sadii gochuu fi qabdaan
Silaasii deemaa خلاص يولن ندو فاميلي مكينة نوغرا دغاي أما تبانو tokko abbaan nasiiba hamoyatu samboda atille gara daa'ima keetii mana barumsaa geessu anillee fataa jechuu ofirra deeme taphaadhuma shi tokko simuachuu baannu sin maadabbii fuddaa tamma abbaa seenaa no wallahi tokko kuma furani simbone reef tokko wallahi matat itti soore miira keessa galtee kala wallahi hin ga'atin hankinni taaptaabiin hin dursina amma tokko ijoolleen keenya bari'oona mo'ata mo'amilee dhaban malee mo'annaan jajjabaatan taphaadhumaatti hundi keessan taappii goraa koppileen gisee qofa fansi kaa'uudha rakkatan san jiruun harkaa deemte bakka jireenya namaa jiraatan yeroo hundaa gidema booya yeroo hundaa qinqinima hooqata gizeema hundaa booyicha barattis waggattis yeroo hundaa irraa hin jijjiiramtu wallahi irraa hin jijjiiramtu leenca numa argatan asirratti numa fuudhan eesuma akka isaan fidan boolliti isaanii hin guuttu wallahi boolliti isaanii hin guuttu bara numa argatan jechuudha namni hanga isaanii argatu hin jiru anama jechuudha leenca ji'a keessatti leenca allahu alam ji'a sadi keessatti yookaan afur keessatti harka takka leenca argadha achiin harkaan kun oggiftiin qabeessan argitan leenca jiraa kan argadhee hin beeku ji'a sadi ji'a afur keessatti argadha tokko amma jechuudha osoma argatuuyyuu osomatti darbanuuyyuu wii caccabeera du'eera na keessaa baateerti jireennan qabu ara hin dabbara wallahi hin dabbara bakka akka ebeluusan jedhani bar ebeluun akkas godhani ebeluun akkas godhani ummata goofaadhaaf akkasi goofa lafti sigi gaatteessan jechuudha goofaadhaa lafti ummanni dhumate jedhaniitiin hundi xiqqaa guddaa namaa iyyaa ture doo ummata hiyyeessan jaaladhee osoo hin taane kun hojjimmaan keessan lafatu sigi gaate haa xiqqaattu haa guddattu sammee eenyutu lafaa kaase kanaaf jedhaa bar sagaleen ummata oromootii fi fincaan takka taate lafa gad dhugee dabarsa jechuudha lafa gad dhugee dabarsa nuti rakkina mataa keennaa qabna bara Itoophiyaa keessa higgi jira higgima Itoophiyaa keessa jiru haati faatee akkamitti arguu dhabde an akkamitti arguu dhabde ishi Itoophiyaa keessa higgiin ni jira gaafa dubartiin Oromoo takka gudeedamtu higgiin Itoophiyaa keessa eega jiraate maaliif sagalee hin taane mirgi dhala namaa Itoophiyaa keessa qixa ka eegame ta'e maaliif wanni Oromoo kunin gaduma ruuqamtee hafti yaaddaniirtanii kan akkasii waan biraatiif asirraa iyyitan mee kana eenyuun fayyaadee jirame qalamtanis namni isinirraa dhageettii dubbatu hin jiru ajjeefamtanis waan barbaadan godhatanis homa barbaadan taate Oromoo majachaadhaaf irra gad ejjetamtan garuu horee deemtanii hudduu beera Amaaraa keessaa hudduu nafxanyaa keessaa dibbee tumtan jechuudha zoortee Oromoon tun kuushitti hin galtu dhumti isii amma dhumti kenna kuushidhanii kuushitti hin gallu mee qoradhaa warri seenaa beektan deemamee seenaa dubbisa sirri gabta keessa dubbisu barbaada waan kanan seenaa kana jechuudha Oromootan jechuudha seenaa Oromoodha dhumti teenna qumaata galluun oollu ummata miliikii kanatti akkamitti isaanuu afaan kenna hin beekanii nuti afaan isaanii hin beeknu gaafa aktiivistiin Oromoodha afaan Oromootiin waa dubbate namni dhageeffatu hin jiru gaafa artistiin Oromoo sirba Oromoo baase namni dhageeffatu hin jiru sirba qumaaxaa kan sheekiin illee kun morga qeensa abba guddaa kanatu socho'a gisee waa sirbi teedii afroo gadhiifame akkana godhata taa'e makiinaa keessa taa'e qat sheetti challee quba lukaatis socho'a ka qeesii illee akkas doftoraan illee daaftaraan illee akkas rafi lubbuu rafi rakkoo hin qabu nama raffisu illee eegalle alhamdulillah والله أكتر دب نونا يا سواي أبي دب ثاني
FG jettee dhuftee jala kana paantii baafattee deemti 5G jettee asuma maqaa biyyi dubbannaan duruu dhufe gizee gattutti ilaaltu si gumoo jedha gaattiraa jedha obboleessi yeroo akka sabaatitti akka intala Oromoo kutaa kudha takkaa keessatti jibba abiyyeen qabu jibba jimmaan qabu akkamitti jibbaan biyya abbaa kiyyaa biyya abbaa Jifaar akkamitti jibba diiniif duniyaa keessatti illee seenaa qaba akkamitti isa jibbina yoo ilaaltan nani sharmata diqaalee haadha keetii bayabbo yete jira kana baati ofirraa du'aan kunni isinillee deemaati miskinticha keessan kan mana hidhaa keessatti shamaa jiru sana halkanii guyyaa jala taa'aa iyyadhaa baafadhaa jim isin haa godhu jimmadhaa sirra yaa'inaati aktiivistiin keessan hin jiru hudduu harree keessa jira wanna feemasiin keessan hin jiru caatii afaanii guurateetiin mandela keessa haasayaa deemaati miskinticha harkaa lutti irraa ciramtee mana hidhaa keessa jiru san isa sani sagalee ta'a deemaati iyyaa deemaata sani sagalee ta'a mana banadhaati aanjaa keessan ganda arrabsuudhaaf rakkattanii isa sani iyyaa isanillee jechuudha warri wallagga shawaa maali ufin jettan kun jechuudha deema iyyaa biitii keessa rakkataa jirti feemasii hedduu qabdanii asirraa warra fooloo 200 500 600 achi jala taa'aa waa'ee saba keessanii iyyaa waa'ee saba keessanii dubbadha gizee Itoophiyaan tuntu qabdu akkuma taate dadanii gizee waa'ee Amaaraa kan argitaniitiin jettan hudduu isin dhukkubi gizee ganda keessanii hin jirtan mee asli mamma isin jibbitan kana laala deengadda waa'ee shirkaa irratti aarsaa kan falee bar akkaawuntiin isaa shaddaa'uun ta'ee waa meeqa jedhameeni waa meeqatti moggaafame aarsaa kan falee bar aarsaa akkasii kan falaa deemaati nuti amma ummanni ammataa kiyyaatti asliidhaaf ni warra eegama because gaafa ganda kiyya keessa rakkoon galte gaafa ni hin cadhisin gaafa ni hin dubbatin gaadiddu akkana gaachana kana kaf duuba qabnu kana jechuudha ni wareegamnaaf aarsan barbaachisu jechuudha feemasii mataa keessanii qabdanii deema feemasii mataa keessanii qabdanii deema ayyaa makush daataa naaguuti aktiivistinu qabnu nyaatanii mi'attii tanan dillaa laafiftani banatti akka wanti harkaa xab leebilii 33 geetti harkaa xab 30 geetti harkaa xab 25 geetti harkaa xab dhukka irraa kaaftan akkuma kennachuu diddee hagatti masaan hin jirtu olma deebiti ajjeeftanii lafa jala dabarsitanii isin lafa jala dabarte kan isin olma deebiti